Rakkoowwan gidiraa jaalalli fiduu waa irraa dhandhamtan viidiyoo kanatti siqaatii dhandhamaa. Warroonni peejii keenya haaraa hojjetanis fooloo gochuu hin dagatinaa. Namichi haadha warraa namaa osoo konkolaataa jala dhaabatee dhungataa jiru abbaa warraa gabbaa'e yeroo kana konkolaatuma abbaa warraa san keessa utaalee lixe. Maarree abbaa warraas haadha warraa hojiin deemaa maal taatee dhokattaa daftee nan gaggeessitu jechuun gaafii gaafate. Isheenis har'a konkolaataa anatti gargaarama. Lakkeen hojii ooluu hin danda'u na gaggeessi qulfuu naa kenni yookaan furtuu natti kenni jechuun gaafii gaafate. Furtuu itti kennitee maarree konkolaataa kaafatee deemuuf qophaa'e. Yeroo kana gochaa fi wantoota raawwatamaa jire kana poolisiin to'ataa ture. Konkolaataa kana sakatta'uu qabna jechuun konkolaaticha dhaabsise. Yeroo kana isheen rifattee mataa raasuun dhufe. Maal rakkinni jiru moo rakkoo maaltu uumame jechuun gaafii itti ta'e. Yeroo kana maarree konkolaaticha keessaa abbaa warraate yeroo poolisiin gaafatu to'adhaa erga jettanii seera keessanii ala deemuu hin danda'u jechuun itti hime. Innis yeroo kana gara duubatti naanna'uun konkolaaticha balbala isaa saaqe. Yeroo kana nama miilaa fi harki isaa hidhaa konkolaataa keessa jira. Isheenis yeroo kana utaaltee gadi buute. Maaltu uumamuu deema? Waan godhamaa jiru kana tokko isaa akka hin dubbanne jechuun malaamaltummaa maallaqa itti suuqe. Yeroo kana maallaqa erga fudhatee booda poolisichis ulaa gad deebisee fuula ofirra deeffachuun gara abbaa warraatitti naanna'e. Yeroo kana abbaa warraatis lakki rakkoon tokko hin jiru imala gaarii isiniif haa ta'u jechuun gaggeesse. Maaltu uumamuuf deema ree? Maaltu ta'uuf deema? Namichaaf gaafii guddaadha. Har'a waan godhamaa jiru kana akkamiin keessaa ba'uu dandeessi? Dubbinis hammaatteerti. Dhugumatti waan nama ajaa'ibu konkolaataa kana keessa fi naannoo isiin jiraatutti kaameraan hidhamee ture. Gochoota raawwatamaa ture guutuu inni quba qaba. Akka nama quba hin qabnetti garuu fuudhee ittiin deemaa jira. Eessa fiduuf deemaa jira? Maaliif garamitti imalaa jiru? Dubbiin kasin ajaa'ibu. Namicha akka tasaa ta'ee bilbilli irratti bilbilame. Yeroo kana isheenis bira dhaabataa turte. Yeroo inni bilbila qabatee gurra isaarraa haasa'aa jiru ulaa banuun namichi fiigicha itti kutuun takka ta'e. Yeroo ulaa keessaa gadi baaftee jettu booda as naanna'uun isa cinaatti deebitee dhaabatte. Yeroo isa bukkeetitti dhaabattu ammallee itti siixee bakka dura jalqaba irraa buutee dhaabatte. Kottu ol seeni hin deemna jedheeni yeroo kana ammas imala itti fufanii. Yeroo imala itti fufan kana eessa fiduuf deema? Maaltu uumamuuf deema? Namoota hedduuf gaafii. Wanti uumamuuf deemu waan ajaa'ibaati. Waan arguuf deemtan viidiyoo kana keessatti namichi akkataa achi keessatti osoo taa'aa jiru bilbilli harkaa bu'ee konkolaataa keessatti safeera. Dubbiin ragaa adda addaa walitti qabamaa jira. Yeroo kana namichis waan jenne bakka guyyaa gaarii qabaadhu jechuun eebbisee gaggeesse. Yeroo isiin konkolaataa keessaa gabbootu ulaa fuulduratti yookaan korojoon qophaa'ee xalayaan itti maxxanfamee achirra taa'eera. Qulfii hin hojjenne yookaan furtuu hin dalane itti kennu. Balbaltichi garuu furtuun isaa jijjiiramee jira. Isheenis yaalii itti gaggeessaarti. Furtuun banuu dida. Ulaa saaquu yeroo iddoo kanatti gaafii itti ta'e maaltu banuu dida? Maaliif banuu dida jechuun gara xalayaatti naannofte. Korojoo ol fuunaan korojoo keessa waatu jira. Akkasumas xalayaan barreeffamee irratti maxxanee jira. Xalayicha dubbisuutti kaate. Yeroo kana galuuf hin dandeenye. Ijasiis amanuu hin dandeenye. Isiin akkamitti dubbii kana hubachuu dandeessi? Namoonni xalayaa kanarraa amma akkam godhuu dandeessi? Dubbiin amma galee fi xalayaa darbattee asiifachuu taaluun yookaan asiifachi mataa raasuun dhufee jira. Lapheen naa'uun dhufee jira. Jireenya keessaa na bahi jechuun karaa nagaa siifaa ta'u jechuun eebbisee gaggeesseera.